akka abdanneef akka hawwine akka uummanni keenya nurraa eeguu fi uummanni biyya keenyaatii fi addunyaa nurraa eegutti saffisa barbaachisan daandii tilmaamneef karoorfanneen deemaa jirra yoo jenne wal kijiboo taatee jechuudha. Jijjiiramsi kun cehumsi abdanne kun gara sirna dimokiraasiititti gara sirna mootummaa uummataatitti gara sirna walqixxummaa fi bilisummaa uummataatitti saffisa barbaachisuu fi kallattii barbaachisuun deemaa akka hin jirre amanurraa ka'uun barbaachisaadha. Kanarraa ka'uudhaan amma irra deemne irra garagallee laaluun madaaluun yeroo barbaachisaa ta'e kana keessatti irraa jechuudha. Kan inni as dhufes haalota biyya keessa jiran irratti akka waliin mari'annu akkuma amma dura gochaa turretti uummata keenya biyya alaatti biyya keessa irraa waan eeggamu wal yaadachiisuu fi hojii mana walii kennuudhaaf yeroo ammaa kana akkuma beekanitti injifannoo argametti uummanni biyya sanii hunda bilisaa yoo kan bahu taates galanni mooyyee darbaa kan toomaa hirkisaa akkuma jedhamutti galanni qabsaa'ota keenya galanni qeerroo irraanfatamuu qofa osoo hin irraanfatamuu sadarkaa itti gahametti warri sirna 27 isaan nyaachaa ture fe'achaa ture irraa kaafne har'a deebi'anii mootoraa isaaniitiin dhufee jechuudhaaf fe'ummaa tottolfatan keessa jirraa jechuudha. Yeroo hoggansi qabsoo ilmaan Oromoo 5,000 oliitiin madoo 23 oliitiin gara aangootti bahanis galaana dhiigaa achiin isaan gahe irraanfatanii saba isaanii dukkana san keessatti tokkummaan ijjatee ol isaan baase irraanfatanii abdachuun hafee orma irratti hirkachuun akka faashinatti fudhatame keessa waan jirruuf qabsoo kana sarratti deebisuun aarsaa hanga ammaa kafallisan gatii itti godhuun uummata keenya ka tokkummaan qabsaa'e ka ifii bilisa bahee uummata kaanis ofirraa wajjin dabarseefsan bakka irraan nu eegu san gahuun yeroo barbaachisaa keessa jirra. Kanaaf yeroo dhiyoo kana keessatti hoggansi dhaabbilee siyaasaatii fi hayyoota walitti aansinee ji'a 5 ol mari'annee booda tokko jijjiiramni kun itti fufuu akka qabuu fi karaa itti deebi'uu akka qabu jijjiiramni kun karaa itti akka deebi'uu fi akka itti fufu garuu kophaan fiiguun walitti gaarreeffachuun chirichaaroodhaan wal bituu fi orma wal gurguruun bakka takka nama geessuu akka hin dandeenye hoggansi Oromoo gaaddisa tokko jalatti xurree takkaan deemuun ummata kanaaf kabajaa itti horuudhaaf biyya sanis ceesisuudhaaf murteessaa ta'uusaa walii galamee gaaddisa hoggansa Oromoo jamuudhaafnee jirra jechuudha. Kana keessatti dhaabbileen hundumtuu hirmaataa jiranii akeekni ittiin deemaa jirru akeeka lama qabannee deemaa jirru. Ka duraa nageenyi gadaa Oromoo keessatti hooda Oromoo keessatti bakka guddaa qabaa jechuudha. Waa sadii barbaanna akeekni qabsoo Oromoo waa sadii jennee haasaa ture. Bilisummaan waa sadii qabaachuu qabdi jenne. Tokko guddaan nageenyi dimokiraasiin takka bilisummaan bira hin jirre yoo danda'aniif bilisummaan barbaachisaadha. Ka sadaffaa hiyyummaa keessaa baasanii carraaqatanii jiraachuudhaan misoomni barbaachisaadha. Arra uummanni keenya injifannoo yookaan nagaa argatee hin jiru. Lixaa fi gama gujiititti wal waraansa hamaa mootummaa Oromootii fi riphee lolaa Oromoo jidduutti deemu deebi'anii hidhamuun qeerroon sirna nama nyaataa ofirraa kaasee arra daniin dalagadhaniin baradha jedhu dalagaa sanis dhabee barnoota saqqifamee qabsoo diddaatitti deebi'uun yaachisaa waan ta'eef hojiin guddaan irratti hojjetamuu qabu. Oromiyaaf Oromoo jidduutti Oromoo ollaa isaa waliin nagaa buusuun barbaachisaadha jiraati jedhuun ajandaan guddaan qabannee deemnu kan nagayaati. Ka lammataa ka filannoodhaati jechuudha. Akkuma reefu jenne kan qabsoomne sirna alagaa ofirraa kaasuu qofaaf miti. Hajicha alagaa ofirraa kaasuu qofaaf miti. Uummanni keenya araddaarraa hanga federaalaatti namaaf dhaaba isa filateen kana jalatti nagaa argate carraaqqatee misoome jiraachuudha barbaada. Karaan kun ittiin dhufu immoo filannoodha jechuudha. Filannoon karoorfame kun
jijjiirama argame kan lafa akka qabsiisu mootummaa ummata dhaga'uu fi dhageettii ummataa qabu jaaruudhaaf nagaa ummata keenya jidduu fi ollaa wajjin buusuudhaaf yoo kan deemnu taate filannoon kun filannoo bilisa kan wal dorgommii keessatti argamuu fi kan nagaa qabu ta'uu barbaachisaa waan ta'eef kana mirkaneessuun immoo dhaabbilee wal mormuuf deeman kan mormitootatis ta'e kan mootummaa jidduutti wal hubannaan wal amantaan walii galteen barbaachisaadha yaada ijoollee walii gallee filannoon Oromiyaa keessatti godhamu bifa kamiin yoo deeme mootummaan maal yoo kan godhu taate mormitoonni maal yoo kan godhan taate filannoon nagaatii fi bilisaan geggeeffamuu qabaa danda'a kan jedhu irratti marannee jira jechuudha. Kana kan jennuu fi Oromiyaa qofaa waan yaadnuuf miti. Akkuma agartan wanti Oromiyaa keessa godhamu hundi Itoophiyaan ni jeeqa takkaanis tasgabbeessa. Dhaabbilee Oromoo qofa osoo hin ta'in biyya saniitiif ollaa san jirus wal libdeen isaa waan Oromiyaa keessa jiru irratti jechuudha. Kanaaf ce'umsi Itoophiyaa keessaa akka milkaa'u yoo kan barbaadamu taate Oromiyaa keessatti Oromoo jidduutti filannoon godhamu filannoo sirnaawaa filannoo adeemsi isaa kaampeen wal dorgommiin duulli godhamu sunis kan uummata walitti hin buufne kan walitti nama buusee wal nama ficcisiifne ta'u itti baani takkaa'uu bu'aan election result dhufu sunis kan dhaabbilee walitti hin nayne hawaasa walitti hin nayne kan amanamummaan fudhatamni isaa mamii hin qabne ta'uu mirkaneessuun barbaachisaadha. Kana garuu heeraaf seera barreessanii lafa kaa'anii qofaaf mirkaneessuu waan hin danda'amneef waliin mari'atanii irratti deemuun barbaachisaa ta'uu isaatiin irratti hojjetaa jirra. Kan biraa filannoo kanarratti filannoo as deemu kanarratti ajandaan Oromoo gurguddaan waan dhiyaatuuf ajandaan biyyaa gurguddaan waan dhiyaatuuf ajandaa sanarratti ejjennoo walootiin deemuun saba kana hoggansi isaan maru kennuun barbaachisaa waan ta'eef san qofa osoo hin ta'in immoo sadarkaa Oromiyaattis ta'ee keessattuu sadarkaa federaalaatti adda facaanee dhaaba 3, 4, 5, 6 jidduutti facaanee chirichaaruudhaan seenuu osoo hin ta'in gaaddisa tokko jalatti akka Oromiyaatitti agoobara tokkoon federaala seenuu kaadhimamaa tokko qabannee deemuun barbaachisaa jennee waan amanneef gaaddisa kana jalatti tokko kan hojjechaa jirru waa'ee filannooti jechuudha. Kanarratti wanni abdii akka abdiitti isinii kennuudhaan barbaadu namuu kophaa fiigee kophaas fiigee walirratti duulee qawwees waliin baafatee akka namuu kun taane argee jira. Wanni biyya dhuftanii beeytanii wanni silaa akka nu mudate kun nu mudatu osoo namni keenya wal dhagee jiraate osoo warri mootummaarra qabataa'e sun aangoo amaanaa ta'uu amanee amanaan akka killeetti qabatee waan uummanni ni fayyuun jedhu dhaggeeffatee gadeemu taate gaagama irraa kana keessa hin seene jechuudha. Hoggansi keenya ka alaagalee mana hidhaa ba'ees tokkoon dhaqee warra mootummaa shellaqachuu osoo dhiisee jiraate osoo mataa wal jala qabatee gurmuu tokko jaarratee mootummaa irrattis warra biraa irratti illee dhiibbaa kan geessu taate gaagama kana jala seenu jechuudha. Gaagamni amma seene kun ibiddi amma qabataa jiru kun warra mootummaatis firfirsaa jira addaan qoqqoodaa jira umrii isaanii akka gabaabate agarsiisee jira. Warra mootummaa qofa osoo hin ta'in dhaabbileen siyaasaa biyya alaa galaniis ta'ee bikka mana hidhaatii bahanis gaagamni Oromiyaa keessaa fi bikka adda addaa deemu kun itti fufnaan boru aangoo qabachuu dhiisii lubbuun jiraachuun gaafii keessa galaa waan jiruuf sodaan dhibeessa gurmooti beektan yeroo tokko sodaan akka namni wal dhaga'uu fi walitti dhufee waliin haasa'u hiree uumee jira jechuudha. Hiree kanatti fayyadamnee gaaddisa dhaabne kana jalatti hojii wayyaa eegallee jirra. Lolli walitti bu'iinsi Wallaggaa Gujii Booran keessa jiru akka dhaabatu walii galuudhaan bifa kamiin kun hojjetama kan jedhu irratti muummichi ministeeraatis obbo Daawudis itti gaafatamummaa fudhatanii irratti hojjetaa jiranii. Obbo Lammaanis warri biraatis irratti fudhatanii deemaa jiranii jechuudha. Yaaddoon keessa guddaan kana waan ta'e kuni waan ta'e wanna biratti ce'uu waan hin danda'amneef wanni kun fudhatamee irratti deemamaa jira. Yoo waan qabatan kana irratti hin deeman taate yoo akka waliin jenne taate yoo waan waliin jenne san hojiitti ka hiilu taate dhiibbaan uummataa yoo bira jiraatee fi rabbi moo nu gargaare qaanii wal ajjeesuuf wal loluu
waggaa tokko dabree kuni nurraa dhaabate jeetiin abdadhaa kanan isin gabaasuu barbaada. Kanaan wal qabatee anis gaa waggaa dabree kana keessatti biyya alaa kanatti jeequun hin beekama. Kakaasuun hin beekama. Astaayetis karaa cubsiisu kaan hin beekama. Biyya galee xurataa bahuu dura manguddummaatti seenee jechuudha. Kanaaf keessattuu walitti bu'iinsa Somaaliif Oromoo jidduutti abdiilee wayyaaneen uuman san dhaabsisuu irratti ulamaa'ii biyya wajjin warra ugaazota Somaalee wajjin abbootii gadaa Oromoo wajjin hojii bal'aa hojjetameen mooyyalee irraa hanga Bordoddeetti nagaa buusuun danda'amee jira. Nagaa buusuu bira dabarree uummanni Somaaliif Oromoo kaadaaf dhiigaan walitti hidhata qabu kun diinagdee fi siyaasaan daran akkamitti guddatuu danda'a yaada ijoo irratti hayyoonni gama lamaanii walitti dhufanii jijjigatti wal agarree hojiin bal'aan eegalamee ni jira jechuudha. Kun waan gaarii. San bira daballeetis uummanni keenya dhaabbileen keenya mootummaa dhaabbileen akka walitti hin buune arriin qabuun fayyadamee jaallan biraas gargaarsifannee waa hedduu yaallee jechuudha. Waa hedduu hambe. Waa hedduu isaa kan keekaa turtan hin beeku. Wanni caataarree sun fakkeenya guyyaa kaleessa adda bilisummaa Oromoo ragaa argatee jira. Hojiin naaf baqqalaan faan hojjenne sun hojiin naaf baqqalaan faan hojjenne sun guutuutti illee milkaa'uu baatu adda bilisummaa Oromoo sirna siyaasaa keessa akka turu dandeessa. Turuun har'a galmaa'ee osoo siyaasan biraatti kaaftu taate godaanni 92 sun akka nurraa ka'u labsiin abaarsi gaafa irra godhamaa ture sun akka ka'u gochuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf amma garuu hogganlaalu warri hojii jirus hogganlaallu haala qabatamaa amma jiru kanaan moggarra taa'ee laaluun qofa osoo hin ta'in dhiibbaa gochuunis kadhachuunis manguddummaanis tarii waa hedduu kan gahuu hin dandeessu. Kana godhaa kana hin godhinaan garaa na gahuu hin dandeenye jechuudha. Garaa uummataas gahuu hin dandeenye. Inumaa waliin na buufte jiraan. Kana hin godhinaa fi kana godhaatu aggaammi santiiti. Kanaafuu kana godhaa fi kana hin godhinaa dhiibnee dhufaa godhuudhaaf seeruu deemnaa jechuudha. Kanan balleessinaa irratti tolchinee agarsiisuudhaaf. Karaa kanarra deeminaa jechuudha karaa sirrii agarsiifnee irra deemuudhaaf. Fakkeenya hoggangaaf gaafileen kaleef deengadda argadheerra maaliif gara kallattiidhaan siyaasaa keessatti hirmaachuuf filannoo keessatti hirmaachuuf maaliif murteessite kan jedhu gaafileen muraasa deebii kennuun barbaada. Fakkeenyi guddaan dhaabbilee kana walitti deebisuu barbaada. Gaazexaa tokko jalatti maaliif? Walitti deebisuu yoo jennu jaarmiyaa tokko ta'uu danda'a, agoobara tokko ta'uu danda'a. Ultimately garuu infighting wal jidduutti wal loluun akka gaafa daasporaa sana hin taatu. Gaafa daasporaa ibsa ejjennoo walitti ba'a. Garuu manuma mana galta rakkoon hin jiru. Har'a akkasii miti uummata keenya keessa waan jiraniif keessattuu filannoon wal dorgommii xiiqii waan fidduuf. Wal dorgommiif xiiqiin immoo alagaa alaatiifis karaa waan saayituuf jaarmeewwanni nuti qabnu kun wal hubatanii karoora waloo tarsiimoo walootiin filannoo kanatti akka deeman barbaanna jechuudha. Kana hoggaa jennu kan mormitootaa qofa osoo hin ta'in warri mootummaa keessa jiranis wal hubannaadhaan deemuun barbaachisaadha. Kanaaf hariiroo gaariin isaa wajjin qabu akka dura ol mukachiifnellee nagaa qabna namoonni araaramne hariiroo gaarii waliin qabnu sanii jara kana hamma tokko gidduu fiigee irras ijoollee waan hin ta'eef walitti himuun barbaada. Kana yoon godhin aboo atis dhiisii hin dandeenyu keessa seennee ittiin deemuu barbaachisa. Anii fi namoonni gara fuuldurallee hubachuu dandeessan kana murteessineet itti seenuudhaaf murteessine. Kabiraan biyya san keessatti dachii bal'oo qabna. Uummata bal'aa fi gaarii qabna. Garuu leencalloon harka keenya hin jiru.
namni hedduun kan muuxannoo biyya alaa qabu barnoota qabus takkaa orma tajaajilaa jiru. Anaa fi namoonni muraasni hiree barnootaa gaarii arganne. Beekumsa hanga takka horanne kanatti fayyadamne kappaasitii hoggansa keenyaa jaarmiyoota keenyaa araddaarraa hanga federaalitti kaasuu barbaanna jechuudha. So that we can be competitive. Waan lafaan laayina durii amma godhamu jiru kuni very sophisticated. Miidiyaa qofaanii miti. Jaarmaalee hedduu keessatti Oromoo adda qoqqooduudhaaf saba addaatiin walitti buusuudhaaf hoggansa Oromoo irratti amantaan confidence akka jiraanne bal'ina irratti hojjetaa jira. Kanaaf our counter response akka nu gootan nu qoqqoodan jennee boo'ee osoo hin ta'in dandeettii hubannaa cimina hoggansaa ol kaasuudha qabna jechuudha. Kanarratti tokko jechuu barbaada. Kabiroo filannoo itti aanu kana keessatti Oromiyaa keessatti qofa ta'e Oromiyaa alatti mo'achuu danda'uu qabna. Oromiyaa keessatti bikka qaamni sadaffaan dhufee barcuma fudhachuu danda'u waliigallee nama sadii taanee osoo hin ta'in tokko taanee dorgomuu qabna. Hojii akkanaa kana hojjechuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf hojii tarsiimootiin gargaaruun asitti jiraadhee achittis hedduu waan irra qorachaa tureef tarsiimoo filannoo electoral strategy Oromiyaa keessatti 800 keessa ka'e. Yoo rabbi nu gargaare immoo akka federaal 350 mo'achuu barbaadna. Maaliifi filannoon kun referendamiidha biyya sanii. Biyyi sun itti fuftumoo itti fuftuuf referendamiidha. Sirni federaalaa kun itti fuftumoo itti fufuun referendamiidha taa'ee. Mirgi hiree murteeffannaa uummatootaa ni kabajamamoo akka ormi jedhutti irraa haqamaan sun referendamiidha taa'ee. Kanaaf tarsiimoo kan communicationii kan filannoodhaa kan hariiroo uummatootaa hedduu sila fayyada hojjennee waan jirruuf kan ammoo filannootti hoggaasiinu sirriitti irratti hojjechuu waan qabnuuf kan ammoo alaa gorsuun osoo hin ta'in keessa seenee gochaan agarsiisuu waan hin barbaaduuf gara filannootti seenuudhaaf barbaada. Kanaan wal qabatee ajandaan Oromoo waggaa 50 jiran jijjiirame. Dhugaa irratti waan ta'eef waan hedduu jijjiiramu hin jiru. Ajandaan Oromoo baay'ee laafa. Qe'ee teenya irratti eebiin bulchinaa hoostaadhaan nu bulchitanii tokko. Sabaaf sablammiin biyyattii qe'ee dachii rabbi isaa kenneef irratti nugusni abbaan mootiin isa qofaa namni biraatii mitii ka jiru hiree fi murteeffachuu fi bulchuu kun ajandaa Oromoon qabatee deemanii jiru. Lammaffaa eenyummaan wal caaltu hin jirtu. Oromummaan Amaarummaan caaltu, Amaarummaan Oromummaan caaltu, Tigrummaan Somaalummaan caaltu namni eenyummaa rabbi isa uumeen boonuu qabaa kabajamuu qaba. Kanaaf miti ajandaan Oromoo. Sadaffaa mootummaa ifii filate malee ka gubbaa shuumameen hin bulluudha. Kanaaf ajandaan sadeen muroggaa walitti qabamu sirna federaalaa ka sabaaf sablammoonni itti bulchan qe'ee fi irratti naannoo fi irratti mootummaa fi dhaabbatanii heera fi tumatanii afaan barbaadan filatanii kan hin barbaanne ofirraa maysanii ittiin bulchan. Sadarkaa federaalaatti immoo hagoobara guddaa biyyaa sabaaf sablammii keessatti akka lakkoofsa uummata isaaniitii fi akka gumaacha diinagdee isaaniitii ittiin bulchan ittiin wal qooddatanii bulfatan jaaruudha barbaanna jechuun kun wanti Oromoon dhaabate. Ajandaan kun arna it is under serious assault. Ajandaan jijjiirama fidee ejjennoo kana qabannee waggaa 50 deemu biyya san jijjiiree saamichi dhiittaan cunqursaan sabaaf sablammoota irra ga'u sun xiqqoon hir'ata. Har'a sabaaf sablammoonni afaan ifiitiin akka barataniif hojjetan. Aangoo guutuu dhabuu baatan naannoo maqaa isaaniitiin dhaabbate keessatti ergamaallee akka ta'u taate bitamaa garaallee akka ta'u taate nama afaan isaanii dubbatu buluu kan danda'an